Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo guyyaan irraa Kamisaa fulbana 24 bara 2020 odeeffannoo guyyaa har'aatii fi qopheeffannee isin biraan gahuu fi argamnee jirra. Odeeffannoo sa'aatii kana ka guyyaa kana keessatti mata dureelee armaan gadii irratti xiyyeeffannee odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Oolmaa mana murtii har'aa keessatti Meeshaa Cirrii mirgi wabii isaa kabajamee fi Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaatii fi hidhamtoonni siyaasaa bakka maantanitti hidhamaa jiran irraa gara mana sirreessaa Qaallittii fi Qilinxoo faattu akka deemamu manni murtii murteesse. Odeeffannoo oolmaa har'aa kanaa fi waan mana murtii katahaa jiru isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoo mana murtiitti aansee ammoo filannoo Itoophiyaa kabara 2013 akka herrega lakkoofsa Itoophiyaa irratti karoorfame irrallee odeeffannoo dabalata ka isin biraan gahuu deemnutu jira. Manneen murtii Itoophiyaa mirga wabii hidhamtoota fi warri eege poolisiin kabajuu diduun isaa yaaddessa jechuudhaan koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa dubbatee jira. Sullee irratti odeeffannoo isin biraan geennutu jira. Odeeffannoota hedduu harka qabna. Ayyaana Irreechaa kabara 2020 bifa oowwanii akka hin kabajamne biltsiginnaan qeerroo naannolee Oromiyaa adda addaa gaaga'aa jira jechuutu dhagahamee jira. Pirezidaantiin mootummaa Tigraahii tahee pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraahii taayitaa itti aanaa pirezidaantiin tajaajilaa kan ture Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el pirezidaantii guutuu naannoo Tigraahii tahuun odeeffannoon dhagahamee jira. Caffeen naannoo Tigraay filannoo dhiyoo kana godheen aangoollee paartii mormitoota waliin qoodate. Kunin hangafoota oduu har'aa kan irratti xiyyeeffannu keessaa oduu biyya alaatiin ammoo wantoota tokko lama kapireesii addunyaa dhimma Itoophiyaa irratti barreessallee isiniin gahuu deemna. Mormiilee Ameerikaa keessatti qophooftullee irraa waan itti jijjiran waa takka lama gurra isin buusu deemna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo daqiiqota sagantaa oduu kanaa ka gad dhufan keessatti yoo nu wajjin turtanii odeeffannoo kanaa fi kakkana fakkaatanii isin biraan gahuu deemna. Warri nu daawwachuuf dhuftanii hedduu isin galateeffanna. Sagantaa kakkan qoqoodaa faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Amma gara oduu jalqabaa ka filannee oolmaa mana murtii federaalii himata obbo Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa, Shamsaddiin Xahaa, OMN fi hidhamtoota siyaasaa 23 irrattuu baname kan gariin isaanii biyya alattuu baname irrattuu xiyyeeffannee odeeffannoo tokkoo fi lama isin biraan gahuu deemna. Akka himatii obbo Jawaar Mohaammed faa irratti baname abbaan alangaa Jawaar Mohaammed faatiin ammaan booda mana sirreessattuu akkanaa fi hidhamanii jechuudhani har'a gaafatee jira. Abukaatoowwan Jawaar Mohaammed faatii murtii kana dura dhaabbatanii falmanii jirani. Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa faatii hidhamtoota siyaasaa bebeekamoo fi maqaa guddaa qaban waan taateef bakka mana sirreeffaa himatamtoonni yakka lubbuu ijjeesuutii fi hannaatii fi waan akkasii gurguddaa hojjetame wajjini Jawaar Mohaammed faatii hidhamuuni nagaa warraatii fi rakkoo qabaa jedhamee falmiin dhiyaatullee mormii abukaatoo kanaa fi yaada abbaan alangaa Jawaar Mohaammed faatii mana sirreessattuu naa hidhamu jedhu wal biratti ulaalee manni murtii har'a dhaddachaa oolanii Jawaar Mohaammed faatii akka mana sirreessattuu darbuu manni murtii kunin ka murteesse. Amala sirreessattuu yeroo isaan deeman kanattu akka abukaatowwan Jawaar Mohaammed jedhanitti Jawaar Mohaammed carraa argateeni innilleen ilaalcha isaa yookaan ammoo yaada isaa ibsee jira. Bakka feetanitti yoo nu hiitanii dhimma waan tokko hin qabnu feetanii samii irratti feetan laf jalatti awwaala keessatti bakka feetanitti nu hidha. Nu dhimmi beeynu tokkini yakka wamaatu hin dalagne nu hidhamtoota siyaasati bakki itti san nu hiitanii rakkoo waan tokko hin qabu jechuudhani Jawaar Mohaammed dhaddachaa har'a oole irratti dubbatame jira.
Hidhamtoonni Jawaar Mohammad faa wajjin hidhamani kadhimmi isaa mani murtii laaluu qabu har'a mana murtiitu waan hin argamnee fi dhaddachi dhimma isaanii akka laaluu hin danda'amini odeeffannooni dubbatamaa jiru mana murtii oolmaa har'arraa dhufu. Mani murtii abbaan alangaa dhimma Jawaar Mohammadiitii fi hidhamtoota siyaasaa beekaa itti yaadee lafarra hirkisuun hidhamtoonni siyaasaa kun akka manhidhaatii hin baane shiraa fi dabattuu xaxamaa jira jechuudhaan abukaatoon himatamtoota kanaatii fi warri mirgoota ilmaan namaatii fi falmanii dubbachaa jiran. Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi Shamsaddiin Xahaa amma gara mana hidhaa sirreessattuu yoo darban yoo ta'e torbaan darbe keessatti hoogganaan paartii Baalaadaraa ka Dimokiraasii Dhugaa yookaan ammoo kanaan durattu Baaldaraas ufiin jedhee ufi moggaase obbo Iskindir Neggaa himata shororkeessummaatiin himatamee dhimmi isaanii gara mana hidhaa irraa gara mana sirreessa Qaallittiitu akka dabarfame achittuu hidhamaa akka inni jiru gabaasa ture. Iskindir Neggaa mana hidhaa Qaallitti waggaa lamaan durattu jijjiiramii qeerroo Oromoo keessa isa bilisoomsettu deebi'ee akka ammaan tanallee hidhamaa jiru odeeffannoo jirtu isin biraan geenne ture. Torbaanuma kana jalqabaa irratti abbaan alangaa karaa feesbuukiitiin himata banu torbaan darbee dubbateen dubatti Jawaar Mohammad fa'aa torbaan kana irratti himati sun isaanii dubbifamee galmee shororkeessatiin sabaa fi saba walitti buusuun yakka telekominikeeshiniitii fi akkasumas to'annoo meeshaalee waraanaa dhuunfaa cabsuudhaan akka Jawaar Mohammad fa'aati himataman ni yaadatama. Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi hidhamtoonni galmee warra jalattuu himataman 24 yoo dhimma kanaan abbaan alangaa ragaa qabatamaa dhiyeesse irratti mirkanaa'ee seera yakka Itoophiyaa jalattuu keeyyata 240 ka warri ittiin himate kunin murtii du'aa yookaan ammoo hidhaa umrii guutuu akka itti murteessuu dandayu keeyyati seera yakkaa ka Itoophiyaa bara 1996 akka lakkoofsa Itoophiyaa keeyyata 240 irrattuu ni addes. Himati Jawaar Mohammad fa'aati ittiin himatamani himata baay'ee yoo taatu labsiilee seera yakkaatitti dabalate labsii sadiin himatame walii galattu Jawaar Mohammad himata hagaa 10 himatame. Himati kun walittu deebi'ee jennaan adabbiin hidhamtoota siyaasaa irrattuu darbuu deemu ka akka malee hamaa ta'utu dubbatamaa jira. Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi Shamsaddiin Xawaatii fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kabiraanii daba siyaasaa waan tokko dalagan hin jirani. Dhimmi warra dhimma siyaasaati mani murtii Itoophiyaa ka sirna nafxanyaa ijaaruu irratti hundaa'e kun akkuma hayyoota Oromoo Hayilemaariyaam Gammadaa, Maammoo Mazammir, Taaddasaa Birruu nyaate hayyoota qabsoo Oromootii fi gaachana ta'anii kan akka Jawaar Mohammadii, Baqqalaa Garbaatii fi warra biraa nyaachuu dandaya. Oromoon falmii jalqabee cimse mana murtii osoo hin taane falmii qeerroo fi qarreen gootuun hayyoonni Oromoo bilisummaa argachuu danda'ani. Kanaafuu mormiin jalqabee kun cimee itti fufuu qaba jechuudhaan warri mirga Oromootii fi falmatanii ka adda addaa dubbachaa jirani. Jawaar Mohammadii hidhamaa siyaasaa malee hidhamaa yakkaati miti akka hidhamaa yakkattuu dhiyeessine. Waan mani murtii Itoophiyaa jedhu jala deemnu dogongora mani murtii mana Taaddasaa Birruutii fi Maammoo Mazammir nyaate jechuudhaan hayyuun seeratii fi dippiloomatii mootummaa Itoophiyaa olaanoon duraanii Dr. Biraanee Masqalaa Babasanyi yeroo hedduu barreessuun ni yaadatama. Kanuma irratti Jawaar Mohammad an hidhamaa siyaasaa malee yakka waan tokko hin dalagne mani murtii kunini akkuma Hayilemaariyaam Gammadaa nyaate ijoollee isaa ka qabsoo inni nu dhaalchise qabannee ittiin deemaa jirru nu nyaachuu barbaada. Mani murtii kun sila adoo dhugaanii yakkan qabaadhe narratti mirkaneessee na adabeen fudhadha. Garuu du'a sodaadhee osoo hin taane seenaaf akka galmeef ta'u mani murtii kun wanni inni godhe seenaa keessattis gaafachiisa. Abbaa alangaa yakka kijiba namirrattuu xaxina himatammoo eessattuu himatan jedhee mana murtii gaafatee jira. Jawaar Mohammadii sodaa du'aa akka hin qabne
qabsoo Oromoo gaafa itti seene hidhaa miti du'aafiyyuu akka murate seen dubbachuudhani guyyaa inni dubbatu sanitti una ijjeesaniyyuu har'a gammadaa du'aa malee waan itti godhe gaabbuu yookaan ammoo sheenaa tokkollee hin qabu jedhee dubbachuun isa ni yaadatama. Oduma oolmaa mana murtiitiin Dajanee Xaafaa har'a mana hidhaattu hin dhiyaanne Dajanee Xaafaa himatii isa walxaxaa galmee Jawaar Mohammad Fajalalleetti himatamee jira. Bakka biratti ammoo mana murtii federaalii olaanalleettuu galmee biraatiin himatamee jira. Maatiin Dajanee Xaafaa isa daawwachuu akka hin dandeenyeef wantoota isaaf barbaachisu akka geessuu hin dandeenye dubbatamee jira. Dhaddachi oolmaa mana murtii har'a shakkama siyaasaa bira obbo Shamsaddiin Xahaa kaadhii tumaatii fi reebicha irraan gahe irraan yeroo ammaan tana gurri isaa gamii tokkini dhagahuu dhaabaa jiru yaalii hin arganne jedhee iyyata inni yeroo hedduu deddeebi'ee dhageessifate eegii dhagahen dubat mani murtii yaalii isaa barbaachisu akka kennamu jechuudhaan murtiilleen dabarsa jira. Haa ta'uuti malee manneen murtii kennuu inuma kennani garuu murtiin isaanii kunin akka hojii irra oolu mana poolisii yookaan ammoo abbootii alangaa irratti dhiibbaa hin godhamu. Mani murtii ajaja inni dabarse poolisii yeroo hedduu ajaja qaama olaanaa irraa dhufeeni waan haqamee fi ajajaman murtii kabajuu diduudhaan shakkamtoonni siyaasaa kunin mirga isaanii kaahiratii fi seeraa akka hin arganne akka ugguraa jiranuu beekamee jiru. Odeeffannuma kanaan eegdota Jawaarii keessaa tokko kan ta'e obbo Mastawaarid innis yeroo ammaan tana mana murtiitti guyyaa har'aan tana mana murtiittuu hin argamne innis jechuun sababa galmee biraa irratti himatamuu danda'ee fi akka tahe odeeffannoon achi